Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaadhaa biyya keessaaf biyyaan ala taasisanii warreen hordoftan martu keessaniyyuu duraan dursee baga gammaddan baga gammannee baga siniin ga'e. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo mara isaatiyyuu kaayyoon isaatii fi karoorri isaa babal'achaa kan deemuuf bifuma barbaachisaa ta'eetiin waan hundaarrattiyyuu hojjechaa akka jirruuf miseensonni martu keessaniyyuu ni hubattu. Ni beektu jennee hubanna. Yaa ta'u malee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa miseensota isaa martuuf akkasumas immoo miti miseensa ta'ee dargaggeewwan martuuf iyyuu carraa hojii dhuumuudhaaf wanta addaa ittiin deemaa jirra. Kanaaf caffee saakoo yookaan qusannoof liqii hundeessuun keenya tanaan dura hundeessaa jiraachuun keenya fi itti deemaa jiraachuun keenya ni beekama. Egaa baga gammaddan waan ajaa'ibaatirra geenye jirra. Yeroo ammaa kana labsiin 985 muraa 2009 labsiin jijjiiramuutti waan jiruuf jijjiirama labsiitiin duratti labsii calqabaatirratti hundoofnee waan ijaaramnee jirruuf nus waldaan keessan dadammaquudhaan waan hundaa haala yeroo isaa eeguudhaan yeroo isaatirratti hundaa'ee deemaa jira. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kara hundaaniyyuu ga'umsa qabaa turre kara faayinanshaalitiin rakkoo faayinaansidhaa solbi godhachuudhaaf itti deemaa jira. Egaa yeroo ammaa kanatti caffee saakoo akkuma hundeessinetti mallattoon caffee saakoodhaa qabu tokko mana lama kunuunsa harkaa akkamitti wal kunuunsuu akka dandeenyu akkasumas immoo mallattoon isaa maallaqa kara tokkotti maallaqa diingoo maallaqaatii fi mana jireenyaa mallattoo bifa kanaatiin fooyya'ina kara tokkotti kan hin qabne loogoo bifa salphaa ta'ee fi siimpil ta'ee bifa salphaadhaan namaaf galuu fi ergaa isaa dabarsuudhaaf dhimma mana jireenyaatiif rakkoo mana jireenyaatiif akkasumas immoo maallaqni akka barbaachisu wal kunuunsi akka barbaachisu magariisni mallattoo caffeeti kana ibsuudhaan egaa caffee saakoon loogoon keenya inni kun mirkanaa'ee jira. Baga gammaddan mirkaneessisnee jirrasi nuu fudhatamee jira sadarkaa koomishinittis. Egaa kana qofas miti atattamaan miseensonni keenya martu keessaniyyuu akkuma tanaan dura waliin jechaa jiru. Kara saakootinis qusannoo dhimma mana jireenyaatiifis akkaawuntiin banamee jira. Isa kanarratti daftanii ariitiidhaan akka galii galchitaniitoo kan galmeedhaa akka galmeeffattan warreen galmooftan immoo tanaan dura warri galchitan qarshii 7,500 warri galchitanii jirtan waraqaa eenyummaa hanjiraattummaa keessanii Oromiyaas kan taatan Shaggarsiitii kan taatan Finfinnee kan taatan waraqaa eenyummaa warreen Finfinneedhaa warri tanaan dura galchitan waraqaa eenyummaa keessan koppii gootanii akka nuuf fiddan nagahee wajjin walitti qabsiisuudhaan akka nuuf qopheessitan. Yoo dhufuu dadhabdan bakka jirtan teessanii waasaappiidhaan nuuf erguu dandeessu. Onlaayiniidhaan akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Warreen tanaan dura maalirra geenye jirra galmee yoom calqabama dhimmi saakoo maalirra jira warri jettan martu keessan miseensi waldaa dargaggoota caffeedhaa hojii gamtaa waliigalaa martu keessaniyyuu baankii hojii gamtaa Oromiyaa dhaquudhaan akkuma tanaan dura gizee caffee yeroo hundeessinu hundi keessaniyyuu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gizee hundeeffamu dursitanii hojii adeemsistuu galmeessitanii galchitanii yeroo isin yaamnutti dhuftanii waraqaa eenyummaa akkuma fudhattan san yeroo ammaa kanatti dhimma mana jireenyaatti fi akkasumas immoo kootaan miseensa keenyaa sirriitti waan adda baasnee beekneef hundi keessaniyyuu maallaqa kana galchuudhaan qusannoo ji'aan 1,000 qusattan san itti fuftu. Ammaaf garuu kan galmee atattamaan maallaqni isinirraa eegamu miseensa tokkorraa kan eegamu qusannoof liqiidhaaf dhimma carraa hojiitiifis hojiis kan ittiin hojjettaniifis dhimma mana jireenyaadhaa kan itti adeemsa irratti murteessinu ta'a. Ammaaf garuu hundi keessaniyyuu lakkoofsa saakoodhaa yookaan caffee seefiing inda kireediit kan jedhamu irratti akka galchitan caffee saakoo irratti galchuudhaaf isiniif dabarsinu ta'a. Akka qalbiin na hubattan isin barbaada yookaan isin gaafadha 10 32 200 14 46 54 irran deebi'aa caffee
saving in the credit yookaan caffee saakoo jettanii gamtaa baankii Oromiyaa dhaquudhaan 10,200,214,46,54 kanarratti qarshii 7,500 galchitanii nagayeef waraqaa eenyummaa jiraattummaa iddoo jiraattanii keessanidha. Alas kan jirtan, asis kan jirtan, naannolee kamirraayyuu kan jirtan akka daftanii waraqaa eenyummaa keessan nuuf ergitan, nagayee ittiin galchitanis, maallaqa kana warra galchitanis daftanii akka nuuf ergitan. Lakkoofsa bilbilaa mana 13 irratti akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafan. Mana 13 97 mana 13 97 97 97 irraan deebi'aa duwwaa 9 13 97 97 97 isa kanarratti nagayee ittiin galchitanii fi akkasumas waraqaa eenyummaa keessan suura kaastanii duwwaa fi fuuldura isaatiif duuba isaa akka mul'atutti akka nuuf ergitan kabajaan isin gaafanna. Bilbila kanaan alatti waraqaa eenyummaatii fi nagayee erguudhaan alatti dabalataan iddoo itti isin barbaannuu fi akkasumas appilikeeshiniidhaafis caffee koop kan jedhu caffee koop link kan jedhu appilikeeshinii kireet godhannee hundi keessaniyyuu achi keessatti koodiin isinii banama waan ta'eef paaspoortiin isiniif ergama waan ta'eef paaspoortii caffee koop link kan jedhamu sartifaayid akka taanetiin waan isinii ergamuuf isinis kanatti akka qophooftan paaspoortii keessaniitiin waldaan caffee eessa oole maal hojjechaa oole wanni miidiyaa irratti waliin hin dubbannu jennee martusaa imma keessattuu imma iccitiidhaan qabachuu qabna jennee waliin haasofne hundasaa kara saniin waliin haasofnu kaka'umsa addaa kan waliin goon hojii kan waliin hojjannu imma kamiyyuu bifa saniitiin caffee koop liinkii kan isinii erginuu fi appilikeeshinii isaa kireet godhannee jirra. Kanaaf hundi keessanuu jabaattanii cimtanii akka wanni jettan isin barbaanna. Caffeen yeroo marasaa ji'a ji'aatti hoggaa hoggaatti of jijjiiraa abdeet of gochaa waan hundaa of haaromsaa mul'ata babal'isaa hojii isaa cimsaa waan mul'atu ifaaf ifatti lafa kaawwachaa deema. Qofas miti yeroo ammaatiin boodatti barri dhufu waldaa dargaggoota caffeetiif carraa guddaa qormaata baroolee qormaataatii fi baroota itti falmaan baroota itti baran bu'aa ba'aatii hunda isaa fidnee bara dhufu bara ciminaa bara ce'umsaa bara guddinaa bara gaafiin keenya martu deebi'u nuufaa ta'u bara kan cabe itti yaalamu itti wal'aanamu kan lapheen isaa cabdi kan itti jabaatu kan lubbuun isaa wareegamte kan itti wal kaasu an wal cabse an wal darare bakka itti yeroo itti barri itti ifama itti wal gaafatu iddoo itti wal cimsu sammuu walii kan booresse sammuu walii kan itti fayyisu an ifama waliin gaafatu bara ifama walii gochuu bara itti kan miidhame itti kaafamu bara itti kan kufe itti ka'u bara guddinaati jechaadha. Egaa waan hundaanuu waldaan dargaggoota caffee ga'umsi isaa guutumaan guututti waan ga'umsa godhannee jirruuf hundi keessanuu liiv irrattis kaameraadhaanis booddee irratti viidiyoo hoggaa isinii gadhiisnus warreen agartan atattamaan koppii liink sheer laayik gochuudhaan akka wal biraan geessan akka nutti mirmattan jabaattanii cimtanii dorgomtoota keenya bira akka dabarruuf jabaadhaa cimaa fiiguu qabdu waamicha asii darbuuf ergaa asii isinii darbu atattamaan akka baatanii fi akka raawwattan kabajaanan isin gaafadhaa. Kanaaf aga danda'amaa ta'een lakkoofsa akkaawuntii baankiidhaa kan jiru bifa kanaatiin akka hubattan akkasumas immoo karaa waasappii karaa saniitiin akka galchitan akka nuuf ergitan kabajaan isin barbaanna. Qofas miti sababni waraqaa eenyummaatiif nagahee isin gaafannuuf qophaa'ina calqabaa qophaa'ina gaafii gaafannee hundaaf deebii argachuudhaaf agarsiisa qophaa'ina
sissi'aayina waldaan qabuu fi miseensi keenya ammam akka kaka'umsa qabuuf fedhii amma qabuuf akkasumas immoo waan murtoo nuuf murtaa'e hunda isaa fudhannee hojiirra oolchuuf ammam akka tokkummaa qabnu nu ibsa waan ta'eef ariitiidhaan gaafii isin gaafanne deebii akka nuuf deebistan deebii qofaa miti ariitiidhaan daftanii akka maallaqa amma isin jenne galchuu akka dandeessan kabajaan isin gaafanna. Egaa qusannoon kan ji'aa 1,000 ta'a. 7,500 amma galchitu calqaba. Qusannoon ji'aa 1,000dha. Bifa sansaniitiin daftanii ji'a 6% akka qusattaniitiin 70% sanii ol qusachuu hin dandeessu. Qusannoo fedhiidhaa kan jedhamu hin jira. Qusannoo fedhii saniitiin sanii ol qusachuu hin dandeessu. Ji'a 4 akka qusattaniitti ji'a 5ffaaf 6ffaa keessan irratti qusachuu calqabdaniitoo daftanii liqii gaafii liqii dhiyeessitanii hojjettanii moo daftanii waldaan faayinaanshaaliidhaanis sochiidhaanis dhimma ijaarsa mana jireenyaa irrattis dafee ariitiidhaan fiiguu waan qabuuf daddafaa jabaattanii cimtanii akka deemtan kabajaan isin yaama. Dhugaaf haqaaf qara jiruun yoo fiiguu dandeenya yoo hojjechuu dandeenya yoo wal ijaaruu dandeenya barriin darba warri biyya hambaa jirtanis daftanii ariitiidhaan waan isin gaafannu kana akka nuuf galchitan 7,500 kana warri ala jirtanis warri keessa jirtanis hundi keessaniyyuu daftanii akka galchitan carraan kun akka isin jalan dabarre isni kunis guyyaa kana amma guyyaa akkanaatitti waan jennuuf daftanii maallaqa qusannoof liqiidhaa yookaan dhimma qophaa'ina haala duree dhimma mana jireenyaatiifis ta'e dhimma hojiidhaafis ta'e qusannoo liqiidhaafis ta'e galchuun keessan maallaqa kana dirqama gadi waan qajeelfamni nutti gadi bu'ee jiruuf qajeelfama gadi nutti dhufe kan laayisensii ta'uudhaaf qofaa miti raawwiin tanaan dura murtoon nuuf murtaa'e hundu raawwii argachuuf maallaqa kana dirqama hundi keenyaa galchuu qabna waan ta'eef akka galfattan kabajaanan isin gaafadha. Galatooma horaa bulaa Leebanaa.